Haay hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaadha. Nutis jirraa nagaa keessanii hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi akkamii hojiin akkamii Ramadaan akkam isinitti jira hin jajjabaataa jirtu. Hordoftoota koo warri amantii musliimaa taatan immoo irra deddeebi'ee rabbi tsaalootii keessan isiniif haa dhaga'u, dhageettii haa argatu, jajjabina isiniif haa kennu, waa yaaddan isiniif haa kennu rabbi keessaniin isiniin jedha. Warroonni ortodoksiis akkasuma warroonni pheenxees akkasumaan isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessan miti jiruuf jireenyi torbaan akkamitti darbee guyyaan akkamitti darbee hundu bareedaayyii. Nutis jirra galanni gooftaa keenyatti haa tolu. Waaqayyoon keenya inni har'aan nu ga'e galata isaa haa fudhatu isiniin jedha. Har'a maafan dhufe seetanii nama tokko galateeffachuun dhufe jechuudha. Xiqqoo ishii sagaleen jira isaan hin dhaggeeffatinaa hanuma dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Xiqqoo manan turre har'a. Innaa natti bareedeera miti. Natti bareedee jira miti. Warri sitti bareedeera. Elsaa jettanii laayikii godhaa ishii laayikii godhaa isiniin jedha. Warroonni immoo mana kootiif chaayinaala kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaati karaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Galatuma warroonni waan hundumaatiin laayikiidhaan sheeriidhaan na jajjabeessaa jirtan galata guddaa qabduun isiniin jedha. Xiqqoo ishii wacaa jiru alarraayyuu oma gochuun egaa hin danda'amu. Har'a wanti dhufee fi maafan nama tokko miidiyaa korratti ba'ee galatoomiin jenneenii jedhee tanan dhufe jechuudha. Innis immoo akkuma piroofaayilii irratti piikcharii irratti argitanii Diidaa Tuubii jechuudha. Akkasuma warroota baay'eetu jiru warroonni nama jajjabeessanii garuu yeroo ammaa jechuudha yuutuubaroonni gurguddoo warra xixiqqaa warra jala jiran hin ilaalanii jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo waliin jajjabeessitu garuu jechuudha Diidaa Tuubiin nama addaati. Guddaa tokko galatoomiin jedha. Dhufeellee Diidaan nama keessaan jabaadhu abshirii si bukkee jirraa jabaadhu hojjedhu yuutuubiin kee hin guddataa chaayinaalli kee hin guddataa jabaadhu nama naan jedhudha. Keessaan illee dhufeetu jechuudha. Diida baay'ee tokko galatoomiin jedha. Dhugaati nama addaati. Rabbi waa yaadde siif haa kennu. Akkuma warroota xixiqqoo warra jala jiran ilaaltu kana Rabbi immoo si haa ilaalu jireenya kee siif haa milkeessu siin jechuu barbaada. Dhufee viidiyoo kee yeroo baay'ee durumayyuu amma miti duruma yeroon biyya Arabaa jiru jechuudha. Viidiyoo yeroo tokko ani sheerii naaf godhi jedheen ture. Eenyumaaf iyyuu hin godha jechuudha. Diidaan nama didu miti. Sheerii naa godhi jedheen viidiyoo gabaabaa ergadhu naan jedhe. Ani immoo yeroo sana jechuun waan biyya Arabaa jiruufis sa'aatii yeroo sana guute waan ta'eef maaliif ganaa karaa fuulduraatti irratti hojjedha wanti irratti ariifadhu hin jiru jedheeni viidiyoo erguu fi dhiise jechuudha. Malee yeroo sana yeroon biyya Arabaa jirus itti dubbadheenna bilbila isaa akka tasaaroonni laayiviirra jiru qabadhe itti dubbadheenna viidiyoo ergadhu rakkoo hin qabu nama naan jedheedha. Amma immoo dhufee keessaan abshir jabaadhu oomaa miti chaayinaalli kee hin guddataa si bukkee jirraa sheeriidhaan si bukkee jirraa sheerii singoonaa waan barbaachisu hundumaa gochuu hin dandeenya nuti wal malee maal qabna nama jedhee keessaan nama jajjabeessuudha. Diidaani guddaa isaa galatoomi jedhaani. Hordoftoonni koo warri kaan immoo warri laayikii sheerii koomentii naa gootan immoo galatoomaan isiniin jedha. warroonni immoo zorbal ቪዲዮ እየሰራው ነው። zorbal ሂድ እሺ እንዳትነካስልክ እና ዲፋማ ሙጫው የታሲና ጀቃ ጅራ ሙጫው ላቲ
nama wanteen isiniin jedhu jechuudha. Didaarraa warroonni kaanii fakkeenya nuuf haa ta'u didaanii hundi keenya warri gara gadi jirrus anarraa kaaseeyyuu walaa jajjabeessinu yoo viidiyoo argine sheerii waliif haa goonu. Xiqqoo immoo ijoollee biyya keessaa dhiifama nu godhaati warri biyya alaa jirtanii nu ijoollee biyya keessaa hin kommatina maaliif jennaani tokko osuma isin laayivii jirtan osoo isin faana jirru tasa neetworkiin hin bada gidduutti tasa immoo yookiin intarneetiin humnaan qabaatu waan akkasitu jira. Nu badhaa warra biyya keessa jirru isin ammam nama ordoftu isin maaliif mana namaa hin dhuftanii isin maaliif akkasin gootanii jettanii nun kommatinaan isin jedha. Ani karaa koo nan kommatina dhugaa dubbachuudhaaf yoon argee jedhee nan dhufa mana keessan hundumaa nan dhufa sheeris nan godha laayikis nan godha yoon argee jedhee. Inna warra biyya keessa jiru kana baay'ee hin kommatinaan isiniin jedha. Maaliif jennaan xiqqoo neetworkiin nama rakkisa. Nutumtiyyuu asitti yeroo amma laayivii gallu laayivii kana nuun galchu jechuudha guyyaa tokko waayifaanii yookiin immoo erga gallee immoo gargar nu walaacita waan akkasitu jira jechuudha. Kanaafuu waliin komannu warroonni immoo biyya alaa jirtan amma garuu ramadaan irra jirtu xiqqoo hin ulfaata. Yeroo qabdanitti yeroo viidiyoo nama argitanii laayikii godhaa sheerii godhaa. Asumaan immoo warreen akkuma koo didaa dinqisiifattan komantiidhaanii didaan nama gaariidha jedhaati. Barreessaan isiniin jedhaa. Innaa oduu isinitti hin baay'isu xiqqoos mana ba'uufan jira. Xiqqoo mana ba'uuttan jira waan ta'eef oduu isinitti hin baay'isu. Kanuma laayik sheer godhaa. Ergaa kana dhaammachuun dhufee dida galatoomi siin jedhaa. Guddaa galatoomi didaan fakkeenya nuuf haa ta'u. Nama jajjabeessuudha. Nama yaada gaarii namaaf qabuudha. Nama keessi isaa inaaffaan hin jirredha. Kanaafuu didaa bukkees dhaabbadhaate laayik sheer godhaa fi didaan abbaa mucaa ta'eera. Amma waa hedduutu isa barbaachisa waan ta'eef didaas jajjabeessaa isiniin jedhaa. Galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Xiqqoo viidiyoon koo gabaabduudha mana ba'uufan jira waan ta'eef an jarjare. Ciao isiniin jedhaa. Bye bye.